Nagaa fi fayyaan bakka jirtanitti sinaa ga'u kabajamtoota daawwattoota sagantaa safuu seeraa. Nagaa fi fayyaa jettanii nagaani nagaadha, nagaa waliigalaa. Biyyi nagaadha, qe'een nagaadha, qaachaan nagaadha jechuudha. Fayyaan immoo kan dhuunfaati. Fayyaa keessanii jechuudha. Kanaafuu fayyaa fi nagaan isiniif haa ta'u jecha sagantaa keenya safuu seeraa har'aa ni jalqabna. Safuu seeraa har'aa keessatti maal qabattanii dhiyaatan kan jettaniif dhimmoota garaagaraa akkuma kanaan duraa qabannee dhiyaanne irraa simbiraan ga'uuf kunoo istuudiyoo sa'aatii keenya kabajnee jirra jenneerra. Baatiin kun baatii amajjiiti. Baatii amajjii keessa taateewwan adda addaa ni kabajamu kan uummataaf kallattiidhaan faayidaa olaanaa qaban. Fakkeenyaaf amajjiin 17 guyyaa horsiisee bultootaa jedhamee akka biyyaalessaatti ni kabajama. Amajjiin 28 immoo guyyaa farra kittaanaa ijoollee durbaa idil addunyaa jedhamee ni kabajama. Kittaanaan ijoollee durbaa akka dhorkaa ta'e ni beektu, akka yakka ta'e ni beektu. Inni kun ni kabajama. Akkasumas immoo amajjii 26 hanga 28tti torban gibiraa fi qaraxaa jedhamee kabajama. Taateewwan kana yeroo yerootti kabajuun immoo dhimmi kun yookaan rakkas yoo ta'e yakki akka raawwatamne irraa ittisuuf yaadachiisuuf ni tajaajila. Akkasumas immoo namoota kanarratti xiyyeeffatanii hojjetan badhaasanii galateeffatanii kaan akka irraa baratan kan itti ta'udha jechuudha. Kanaaf guyyaan yeroo adda addaa kan kabajamu. Sagantaa keenyaaf ispoonsara ta'uudhaan kan nu wajjin jiran yookaan kan nu deeggaran Abbaa Taayitaa kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinnee, Biiroo Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa fi Biiroo Lafaa Oromiyaa guddaa galateeffanna. Jalqaba kan taasifannu sona manneen murtii keessaa sonnee isinii dhiyeessinu kan manni murtii waliigalaa Oromiyaa nu erge jechuudha. Mana murtii waliigalaa Oromiyaa carraa kanaan guddaa galateeffanna. Sonni mana murtii har'aa garam nu geessa? Gara godina Arsii. Waynishat Tashooma wajjin turtanii anaa wajjin deebinee wal argina. Kun safuu seeraati. Akkam jirtu daawwattoota keenya, amma sona mana murtii isin biraan geenya. Murtii mana murtii aadaa godina Arsii aanaa Qarsaa ganda duwwaa tokkotti raawwate isin biraan geenya. Dhimmichi akkana intalatu abbaa ishee himatteetti. Biyya ormaa yookaan biyya alaa waggoottan 9f achi hojjechaa turtee jirti. Waggoottan 9tti yeroo achi hojjettu ji'aan maallaqa abbaa isheetti ergaa turte. Maaliif jennaan ofii isaaniifis akka mana ijaarrataniif isheedhaaf immoo akka mana bitaniif maallaqa kan ergaa turte. Turtii kana booda biyyatti gaafa deebitu garuu abbaa isheetiin manni naa bittan meerra jettee yeroo gaafattu kunooti manni sii binne jedhanii magaala Qarsaa ganda duwwaa 2 keessaa manatti agarsiisu. Isheenis keessa jiraachuu jalqabdi. Oolee bulee intalli kun bultii ijaarratti yookaan immoo gaa'ela godhatti. Mana kanas maqaa abbaatii waan jiruuf maqaa kootti naa jijjiiri jettee gaafatti. Abbaan ishees lakkii manni kun kan kee miti, maallaqa kootiin dafqa kootiin ijaarradhe jedhee akka isheen mana sana keessaa baatu taasisa. Yeroo kana gara mana murtii aadaa deemtee abbaa ishee himatti. Abbaan koo kun maallaqan dafqee erge na haalee jira waan ta'eef yoo na amani naa amanu, yoo amanu baate garuu akka aadaa naannootti fixeensa qabatee naaf kakatu jetti. Himatamaan kunis akka dhiyaatu jaarsolii mana murtii aadaa aanaa sanaa waamicha taasisuufi. Innis dhiyaatee intalli kun dhuguma intala kooti. Garuu immoo mana ijaareef hin qabu. Maallaqa isheen dhuguma natti ergaa turte ana bira jira. Maallaqa isheen ergaa turte keessaa garuu wayita isheen biyyatti seentu keessummaa simachuudhaaf baaseen qaba. Cidha isheedhaafis maallaqan baaseen qaba. Kanaaf muraasa immoo 300 harkatti kenneeraafi ammas kan harkatti hafe kunuu nan kennaafi. Maallaqa ishee hinaallee manni garuu kan ishee miti jedha. Egaa erga kun ta'ee booda intalli kunis achuma daddacha irratti abbaan koo erga maallaqa harka isaatti hafe na amaneeti maallaquma koo naaf haa kennu jetti. Jaarsoliin mana murtii aadaas maallaqa isa biratti hafe 500 achuma daddacha irratti himattuudhaaf akka kennu taasisanii dhimmichi araaraan xumuramee jira. Sonni mana murtii keenya har'aa kanuma. Qabxiileen safuu seeraa hafan itti fufuu daawwadhaa.
Kunis ta'ee ragaa sona mana murtiitiin dhimmooti nuti hin kaasne dhimmooti nuti isin biraan hin geenye hin jiru. Hawaasa keessatti hin ta'a jennee kan nuti hin tilmaamne hedduutu ta'a. Akkuma amma daawwattan kana maallaqni yookaan immoo qabeenyi abbaa fi intala walitti buuse sana booda garuu araaraan addaan ba'uun isaanii waan gaariidhaatu mana murtii ta'e silaa akkasittiin araaraa walitti ititanii addaan hin ba'an turanii manni murtii aadaa dhimmoota hedduu araaraan hiikuunsaa faayidaa olaanaa hawaas dinagdeetiif ni qaba waan ta'eef hajajjabaatu jennee dhaamsa keenya dabarsaa amma kallattiidhaan gara kunis jiraatti dabarra. Kunis jira har'aatiin kallattiidhaan yaadaan qalbiin gara godina Bunnoo Baddelleetti isin geessina. Godina Bunnoo Baddellee aanaa Cawwaaqaa ganda Boonayyaa jedhamtu keessatti fulbaana 21 bara 2018 namni Daawwee Ayyub Seed jedhamu haadha warraasaa Zaakiyaa Yusuf Idris jedhamtu bakka isheen deessee ciistutti booksiidhaan ajjeese jedha. Kunis jiraan kun. Maaliif ajjeese? Dubartiin kun deessee ciisti abbaa warraa ishee kanaan qallaba naa kenni yookaan immoo nyaata ani nyaadhu kan na jabeessu kanan itti wal'aanamee ka'u situu naa kennuu qaba waan ta'eef abbaa mucaa koo waan taateef abbaa warraa koo waan taateef nyaata naa kenni jettee nyaata gaafatti. Namni kun garuu akkamitti nyaata na gaafattaa jechuudhaan bakka isheen deessee ciistutti bakka isheen ulmaa jirtutti dubartii deessuu booksiidhaan ajjeesa. Maarreegaa qorataa yakkaa poolisii fi abbaan alangaa aanaa Cawwaaqaa waliin ta'uudhaan galmee ragaa namaa fi ragaa sanadaa iddii walitti qabanii booda abbaa alangaa godinaaf erganiiru. Sana boodagaa bu'uura seera yakkaa biyya keenyaa bara 1996 bahee keewwata 539 jalatti himachuudhaan shakkamaan kun mana murtiitti dhiyaatee yookaan immoo dhaddachatti dhiyaatee balleessaa balleessiteettaa dubartii kana bakka isheen olmaa jirtutti nyaata gaafatteetu isheen jirtu ajjechaan isheef hin malu balleessiteetta jechuudhaan manni murtii olaanaa godina Bunnoo Baddellee hidhaa cimaa waggaa 14 adabeera. Kunis jira. Taateen kun immoo kan ta'e biyya United Kingdamitti ogeessi baqaqsanii wal'aanuu kan ta'e Heeyyii Haraapper dhukkuba infekshinii sabsas jedhamuun qabaa jechuudhaan miila isaa lamaan ofirraa kuta. Sana booda gara inshuraansii deemuudhaan miilli koo lamaan irraa citeera kanaafuu tajaajila inshuraansii argachuun qaba jedhee himatee paawundii 466 ol argata sababni miilli isaa lamaan irraa citeef. Maarree dhaabbanni inshuraansii kafalee kun olee bulee dhimma kana ni qorata. Gaafa qoratu namichi kun dhukkuba infekshinii jedhamu sin qabu miila isaa kan ofirraa kuteef maallaqa inshuraansiin kafalu argachuu qofaaf gowwomsuu jechuudha. Sobaan ajaba. Mee maallaqa argachuuf namni miila ofirraa kuta? Sana booda dhaabbanni inshuraansii kun ni himataan sobdeetta sin dhukkubne miila lama ofirraa kan kutteef maallaqa argachuufi jedha. Maarree qarshii inshuraansii irraa sobaan osoo hin dhukkubsatiin na dhukkubeera jechuudhaan miila isaa kutee fudhachuusaa balleessaadha jechuun manni murtii ni adabaanii. Adabbiin kun immoo hidhaa waggoottan 2 fi ji'a 8 adabeera. Hojii isaa idileerraas ari'eera. Silas hojii hojjechuuf miila ofirraa kute maddi kan BBC'ti. Kunis jiraan keenya kun immoo gara Seengaappooritti nu geessiti. Seengaappoor seera cimaa tokko baafatte. Kunis immoo namni maastikaa halanfachuun dhorkaadha. Bituunis dhorkaadha. Gurguruunis dhorkaadha. Oomishuunis dhorkaadha. Alaa galchuunis dhorkaadha jetteetti. Seengaappoor egaa seera kana kan isheen baasuu dandeessee fi qabeenya koo manca'ee jette. Maaliif jennaan namoonni halanfatanii biyya keenyattis beektu. Namoonni halanfatanii kompiitara irratti maxxansu, halanfatanii minjaala irratti maxxansu, halanfatanii bakkuma argetti maxxansu. Isheen immoo halanfatanii waan tufaniif bakka arganitti hadiidni baaburaa ani maallaqa guddaa baasee hojjechiise manca'ee kisaaraa keessa nagasheera. Kanaafuu waan maastikaa jedhame halanfachuunis ta'e bituun gurguruun alaa galchuun hin danda'amu jetteetti. Kanaaf egaa kasaaraan narra ga'e gara $100,150 fi $50,000. Isa kana immoo keessa deebi'ee
akka qananiitti ilaaluu hin danda'u waan ta'eef kanarraa of eeggadhaa jettee hawaasa isheef dhaamsa dabarsiteetti. Kanaaf egaa addatti maastikaa sababa wal'aansa fayyaatiif yoo ta'e malee gara biyya koo hin seenuu jettee orkiteetti. Maarree miidiyaaleen biyyatti adda addaas kana gabaasaniiru. Miidiyaaleen kan akka BBC, TRT, NBC addunyaarra jiran miidiyaaleen hundumtuu jechuudha. Akkasumas immoo kan Singapore keessa jiru NLC'n hundumtuu wal harkaa fuudhanii gabaasaa turaniiru. Biyya keenyattoo dhimmi maastikaa kun yeroo tokko tokko isin nuffisiisu gurra keessan irratti qac mana wal'aansa fayyaatti qac laayibrarii keessatti qac biiroo keessatti qac utuu nuufis seerri ba'e gaariidha. Kunis jiraan keenyaarraa kana fakkaata daawwattoota keenyaa. Isin biroo maaltu jira? Gara qabxiittaa nutti dabarra. Dhugaan hin qal'alchi malee hin cittu. Godinni Harargee Lixaa akkuma godinaalee Oromiyaa kaanii yoo dhimmi tokko dhalatu waliin mari'atanii falatti barbaaduun aadaadha. Kana malees dubbii kulkulfachuu, bulchanii oolchanii itti wal qeequu fi ija hamaan wal gaarreeffatanii wal ilaaluun tasumaa hin yaadamu. Faallaa isaatiin ammuma hubachuu, ammuma mufachuu, ammuma dubbachuu, garaa keessaa haaloo baafachuu. Yoo namni tokko tokko kan xiqqoo garaan isa jabaatu argame immoo jaarsummaan hiikuu itti dhiisi aboo dhiisi kahaaya jedhanii araaraan goolabuu. Sobni safuudha. Dhugaa dubbatanii kan dhufu immoo rabbiin itti kadhatu. Kun amala Harargeeti. Dhimmi godina Harargee Lixaa aanaa gammachiisitti ta'e kun ammoo amala jiruu fi jireenyaa ummatichaarraa adda ta'een taatee raawwateen maanguddoonni rifataniiru. Dargaggoonni uggum jedhaniiru. Dubartoonni dhala keenyaan hin bahin jedhaniiru. Obbo Faisal Qaqqabaa jiraataa aanaa gammachiisi. Haati warraa isaanii Aadde Nafiisaan har'a ganamaan hirribaa dammaqxee daa'imman ishee lamaan irraa fuula isaanii dhiqxee ishee durbaatti shiita huccuu ishee irraa hafee xiqqaatee hodhametti uffistee isa dhiiraas akkuma akkasaatti uffatatti jijjiirteettiifi. Sana booda immoo hojjaa abbaa warraa ishee cireedhaan booda dhuguu dhaabuudhaaf hoffaa agadaa goggogaasaa funaantee abidda qabsiifachuuf isheedhaa jedhu kottee dhageessee ofirra yoo laaltu abbaa warraan ishee har'a waan ciree afaan kaawwatee manaa ba'uun fakkaatu. Fuula isaarraa aarii, ariifannaa, miira wal makaa tokkotu mul'ata. Aadde Nafiisaan takka mil'attee hubattee ilaalaa. Maal ta'aa jirta isaa? Silaa lafti reefu bari'aa garam deemuuf garamitti kutuuf ni gaafatti abbaa warraa ishee. Innis miira itti himuu dhiisuu jedhuun guutamee asiif achi ilaalaa mummu'amaa isheen sardinaan akkuma tasaa hafuura baafate. Jaarrolee araaraa beellameetan jira. Araara maal kaasta? Mana murtiitti deddeebi'aa hin jirtu? Jettiin. Faisal gaaffii haati warraasaa irra deddeebitee gaafachaa jirtu kun dalagaanni hojjechuu deemu kanaaf gufuu yookaan immoo jalaa fashaleessuu waan danda'uuf jalaa qabuu didee bakkuma isheen dhaabbattutti ishee dhiisee kute. Faisal hiriyoottan isaa lamaanii fi obboleessa isaa tokko waliin wal arguudhaaf shirrixa isaa gatiitti irra buufatee nafa kottee isaa kaasee deema. Deebiin isaanii maal ta'uu akka danda'us ni tilmaama. Bira ga'ee ergi nagaa gaafatee booda garuu mee daddafaanatti himaa maal jedhe jechuun hafuura kutee gaafachuu jalqabe. Isaan hunduu lafa laalaa dhimmi jaarsummaa Faisal akka milkoofne itti himan. Dhimmichi Faisal Abbabaa baatiiwwan dura obbo Shamsaddiin Shifaa nama jedhaman akka malee reebuudhaan miidhaa qaamaarraan ga'ee himatamee ture. Mana murtiittis deddeebi'uudhaan falmaa tureera. Dubbichi akka san baasne yoo baru garuu jaarsummaa ergatee araaramuuf yoo yaalu miidhamaan
abadan akkas miidhamee seeratu na baasa malee sittin araaramu jedhee diduusaa itti himan. Kan jiidhe rooban sodaatu jedhu mitiire battaluma sanatti ani mala nin qaba tooftaa biraan hin qaba jedhee tarreessuu jalqaba Feesal. Haala salphaa dadhabbii tokkollee hin qabne jechuudhaan hiriyoottan isaa lamaanii fi obboleessa isaa tokko namoonni sadanuu jecha isaa sirriitti dhaggeeffatan. Kaan firoomaan, kaanis maallaqaan gowwoomfamanii torban ani beellaman qabaa mana murtiis nan deemaa kanaafuu dafaa natti daddafaa jedhee itti matee deema. Hiriyoonni isaa lamaan akka waan miidhamaa fi himatamaa jaarsummaan walitti araaramanii fakkeessuun miidhagsanii barreessanii mallatteessanii Feesal daldalaa ta'eetu jiru utuu biyyi hundi beeku ragaa barataa jedhu baasanii qopheessanii fi fidaniif. Feesal uffee hiriyoottan koo kan gaafa rakkoo kan gaafa cinqii naaf jiraadhaa jechuun eebbisee gammadee guyyaa beellama isaatii gara mana murtiitti ragaalee isaa sobaa kana xaxatee fudhatee qajeelee ragaa adabbii salphisu ta'uu isaatii. Dubbichi garuu abbaa alangaa godina Harargee lixaa biratti akka laayyootti hin ilaalamne. Dubbicha qoratan ni xiinxalan waliigaltee araaraa sobaatii jedhan amma keeyyatatti dubbisan. Seera yakkaa keewwata 375 xiqqaa tokko xiqqaa jalatti matan. Feesal nan nyaadhaatti nyaatamuusaa quban qabu. Ragaan araaraa sobaa fi kan barnootaa akka bilisa sabaasu abdatee ture. Faallaa isaatiin garuu abbaan alangaa labsii yakkoota malaammaltumaa labsii 881 muraa 2007 keewwata 23 xiqqaa 3 darbiteettaa jechuun manni murtii olaanaa godina Harargee lixaa dhaddacha gaafa 24 baatii 4ffaa bara 2018 ooleen himatamtoonni 1 hanga 3 hiriyoottan Feesalii fi obboleessi isaa hidhaa salphaa baatii 3 adabaman. Feesal himatamaa 4ffaan hidhaa cimaa waggaa 2 fi baatii 9 fi qarshii 1,000 akka adabamu itti murteesse manni murtii. Ragaa sobaa dhugaan hin qal'atti malee hin cittu. Seenessuu amma dhageessan kana kan nu ergee biiroo abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaatii guddaa galateeffanna. Gara fuulduraattis qabxilee kana wajjin wal fakkaatan kan biroo dhimma yakkaa irratti xiyyeeffatu kan isinii dhiyeessinu ta'a. Amma immoo gara maal gaafattuutti dabarra. Maal gaafattu? Maal eenyuun isinii gaafannu? Har'aafoo maal gaafattuun keenya maali laata? Ogeessi seeraa Ishatuu Balaay gaaffiis deebiis qabatee dhiyaateeraati isaa wajjin tura. Kun sagantaa safuu seeraati. Ashamaa akkam jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagantaa safuu seeraa. An ogeessa seeraa Ishatuu Balaayii gaaffiiwwan garaagaraa isin nu dhiyeessitan bifa kanaan qindeessinee dhiyaannee jirra. Nu hordofan affeerraa keenya. Gaafataan keenya maqaan isaadhaa hin ibsamii jedhee gaaffii tokko nu gaafatee jira. Bifa kanaan dhiyaata. Namni tokko haadha manaa yookiin haadha warraasaa yoo shakke waan isheen bilbilaan haasoftu baruu barbaade teeleerraa baasee dhaggeeffachuu yookiin caqasuu danda'ii kan jedhu nu gaafatee jira. Haati manaa fi abbaan manaa waan wal dhoksan hin qabanii jedhamee tilmaamama. Haa ta'u malee dhimmi bilbilaan haasofnu kun baay'ee icitii ta'uu danda'a. Dhimma garaagaraatiin wal qabachuu danda'a waan ta'eef waan haadha manaa yookiin abbaa manaa ta'eef qofa dhimma haadha manaa isaa bilbilaan ishiin yookiin inni haasa'u san dhuunfaadhaan dhaggeeffachuu hin danda'amu jedhu sanii seera keenya yookiin heera keenya heera mootummaa kan federaalaa keewwata 26 irratti tumameen namni tokko mirga bilisummaa dhuunfaadhaa kan qabudha jechaadha. Kunis namni biroodhaa waan inni dhuunfaadhaan yookiin immoo icitiidhaan haasa'u san dabarfamee nama biraatiif haalli inni ittiin kennamne ni jira jechaadha. Kun hin dhorka waan ta'eef teeleerraa isaa ta'u qaama biraarraa namni tokko icitii nama biraadhaa yookiin haasaa inni
bilbilaan nama biraa wajjiniin taasisu san sababa haadha manaa yookiin abbaa manaa yookiin ijoollee yookiin guddisaa waan ta'e qofaaf mirga nama kanaa sarbee dhimma dhuunfaa namichi sun haasa'u dhaggeeffachuu yookiin immoo caqasuu kan hin dandeenye ta'uusaa beekuu qabna. Kun mirga bu'uuraa heera mootummaa irratti taa'edha. Egaa seeronni birootis bifa wal fakkaataadhaan yoo seerri haala addaatiin fakkeenyaaf manni murtii hayyamee yookiin ajaja mana murtiitiin hoo ta'e malee namni kamiyyuu dhimma inni bilbilaan haasa'u teeleerraa isaa ta'u qaama biraarraa haalli inni ittiin dhaggeeffatee dhimma dhuunfaa nama sanii mirga bilisummaa nama sanii haalli ittiin sarbuu danda'u kan hin jirre waan ta'eef yoo sarbama ta'e yookiin immoo haala seeraatiin yookiin haala addaatiin haalli inni ittiin sarbamuu danda'u yookiin daangeffamuu danda'u keessaa tokko egaa akkuma gubbaarraa ibsuu yaalleen mana murtii fi mana murtii qofaan kan ilaallamudha. Manni murtii yoo hayyame wanni sun nageenya irratti yookiin wantoota biroo irratti balaa uumuu danda'a jedhee kan yaadu yoo ta'e bifa saniin manni murtii akka dhiyaatuuf gaafachuu danda'a. Sanuu nama saniif hin dhiyaatu mana murtiitiif dhiyaata, qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyaata yookiin qaama madaaluu danda'uuf dhiyaata malee nama dhuunfaa saniif dabarfamee kan hin kennamne ta'uusaa ibsuu barbaanna. Gaafataan keenya galatooma. Bulchiinsi magaalaa ejjechuu fi balfaqatuun kan nama adabsiisu ta'uu beektanii daandii lafa deemtotaaf qophaa'e qofarra akka deemtan isin beeksifna. Abbaa taayitaa kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinnee. Lafti lafee keenya eegnee misoomsinee dhalootaaf dabarsina jedha Biiroon Lafa Oromiyaa. Biiroon Lafaa Oromiyaa sirna bulchiinsa lafaa caalmaatti dijitaalessu tajaajila si'ataa qulqulluu teekinooloojiitiin deeggarame uummataaf kennuuf yoomiyyuu caalaa kutannoon ni hojjeta. Biiroon kun sirna bulchiinsa lafaa ammayyaa'aa diriirsuun lafti magaalaas ta'e lafti baadiyyaa naannoo Oromiyaa keessatti argamu hundi kaadaastaraan akka hoogganamuu fi misooma lafarratti misoomu hunduu akkaataa bu'uura qorannoo karooratti fayyadama lafaatiin hojiirra oolchaa tureen fayyadamummaan hawaasa bal'aa akka mirkanaa'u cimee ni hojjeta. Kaayyoon keenya jedha Biiroon Lafa Oromiyaa. Kaayyoon keenya bulchiinsa lafaa dijitaalessuun fayyadamummaa hawaasa keenyaa caalmaatti mirkaneessuudha jedha Biiroon Lafa Oromiyaa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa, deeggartoota sagantaa keenyaa Biiroo Lafaa Oromiyaa, Biiroo Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa akkasumas immoo abbaa taayitaa kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinnee guddaa galateeffanna ulfaadhaa jenneerra. Egaa nutis kanumaan sagantaa keenya har'aa kan goolabnu ta'a. Torban sagantaa wal fakkaatu walitti deebinaa. Nama torbanii nu haa jedhu nagaatti.